Summi nuti ta'aa jiru nu rakkisaa jiru namuma kalees uummata miidhaa ture garuu caasaa keenya keessa jiru. Akkuma amma federaalaa irratti jalqabne sana hin jira dookumentii gaggaarii qaba. Dhokatee miti kan hojjete sassaabnee mana hidhaatti galchina. Warra malaamaltummaadha. Kan hin goone mataarraa jalqabne amma hundi keenya bar inni yakka hojjetes inni waan gaarii hojjetes waluma faana jirra. Waluma faana jirra. Addan baane seecaamne. Akkuma amma federaalaa irratti jalqaba meetee xixiqqaan bara Oromiyaa keessa jira. Meetee kan jiru duwwaa miti. Warri xixiqqaan mataadhuma mootummaa naannoo Oromiyaa irraa jalqabee biiroolee Oromiyaa irraa jalqabee hin jiran magadiitti. Kana duukaa deemnee funaannu taanaan cubbamaa fi yakkamaa fi namni nagaa walitti makatee waliin balaaleffatamaa jiraachuun irra jiraata. Waliin jibbamaa jiraachuun irra jiraata. Adda bahuutu irra jiraata. Namni akkasii immoo afaan qabatee ta'u namni hate Waaqayyo takkaa cubbuutti nama hin galchin malee namni takkaa cubbuu wajjiniin walitti madaqe hin foolata. Hin foolata. Hin taa'u. Waan ta'eef isa kana qorannaa gahaa jalqabaa jirra. Hamma gadiitti qoranne namni karaa kamiin haa ta'u kam yakkas hojjete. Uummata nyaata deebi'ee jeequudhaaf caasaa kana laamisheessuudhaaf dadhabsiisuudhaaf hojjetu seeraan akka inni gaafatamu gochuudhaaf qorannaa isaa jalqabnee jirra waan ta'eef hamma gadiitti hojjechuutu nurra jiraata. Adda baasuu qaba. Yeroo gabaabaa keessattis hin hojjenna jedheetaniin kanan yaadu wanti wal mammakatee jira. Wanti mamachaa'iru baay'een hin jira. Wanti machaa'iru. Gammachuunis, gaddis, rakkinnis hamma tokko immoo ifti xiqqaan isaa ta'u wal makatee jira. Ani asitti kun har'a akkas ta'e, asitti kun akkas ta'e olitti akka Oromootti eessaa kaanee as geenye eessa deemna kan jedhu ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Ani amma waggaa 100 fa'i Oromoon akkasitti miidhamee rakkatee maal kan jedhu har'a dubbachuun barbaachisaa natti fakkaata. Ani immoo sana alatti dogoggorri seenaa Oromoon ofirratti uume maali kan jedhu immoo ilaaluun gaarii. Dogoggora seeraan seenaa nuti ofirratti uumaa turre baay'eetu jira. Dadhabuu sirna gadaarraa kaasee kan warri kaan itti dulanii ol nuuf bar dadhabsiisneerra. Sirnoonni kana dura darbanis nu miidhani maal kan jennus biyya kana kan ijaare Oromoodha jenneerra. Qooda hunda keessattuu fudhateera bara Oromoon. Waraana keessatti jeneraala meeqatu ture? Jabana Minilikii qabe. Jabana Haayila Sillaasees, jabana Dargiis Oromoon kan keessatti qooda fudhatiin hin jiru. Dogoggoroonni gurguddaan akka sabaatti nuti ofirratti hojjenne baay'eetu jira. Baay'eetu jira. An sirna kam keessattiyyuu eenyuyyuu eenyurraa dhalatee sirna sana keessatti waan qooda fudhateef sirna sana jijjiiruu danda'a. Qophaa isaatti adda ba'ee saba isaa hojjechuu danda'a kan jedhu tilmaama akkasiin qabu. Hin danda'amu kun. Hin danda'amu. Sirnicha tajaajila malee sirna mataasaa qabu. Inni waajjira keessadha jira malee aangoo of harkaan qabu. Kan waa hunda geeddaru aangoo malee biiroo miti barcumicha miti. Aangoo dhugaa of harkatti qabachuu, of harkatti galfachuu. Waan hin qabneef ofiisii keessa ture namni baay'ee. Malee aangoo irra hin turre. Kanaan baay'ee isaan komadhu. Aangoo dhugaan qabu. Aangoo biyya kana keessatti siyaasa biyya kanaa ajandaa siyaasa biyya kana eenyutu murteessaa ture hin beekne. Biyya kana keessatti kibba kan jedhamu waliigala ajandaa siyaasaa biyya kanaa keessatti biyyi kun biyya taate guyyaa hundoofte kaasee murteessee hin beeku. Keessatti hirmaata malee murteessee hin beeku. Ajandaan hunduu kan inni bocamu, kan inni cooqu, kan hojiirra oolu, kanuma kaabaaba. Wanni akkasiin qabu. Amma
rakkoon har'a geenye nu mudataa jiru mirga jennee dhugaadha mirgaaf qabsoofne bilisummaa jennee bilisummaadhaaf qabsoofne hin beeknu garuu bilisummaa sana waliin beeknu maaliif aangoo waliinis waan hin turreef walii waan waliin beekneef nu dhamdhama aangoo hin beeknu dhamdhama bilisummaa hin beeknu maqaadhaan beekna malee kan nuti wal beeknu gabrummaa waliin madaqni kan waliin jiraataa ture sirriitti kan wal beeknu yoo nu boosisus bu'aa yoo nu dhiitus dhiitamaa kan sirriitti nuti wal beeknu sana har'a kan nuti wal dhamaasaa jirru sana beekuu dhabuu keenyarraati inni kaan bilisummaa arganne jedha dhugaadha ifti bilisummaa argamee jira bilisummaan biqiluu jalqabee jira guddifachuun kan abbaati argamuu eegalee jira garuu guddifachuu dadhabaa jira maaliif isa wajji waliin beeknu waan taaneef ifattiin argamte bilisummattiin argamte nuuf ama ta'aa jirti isa dhamdhamne waan hin beekneef ama nutti ta'e lammaffaa nuti bilisoomne jenna malee bilisummaa argannu iyyuu malee nuti hin bilisoomne bilisummaa jechuun bilisummaa laphee fi sammuu keessaati ammayyuu gabrummaa keessa waggaa dheeraa waan jiraanneef nu keessaa hin baane waan nu keessaa hin baaneef walirratti amantaa hin qabnu har'ayyuu waliin amannu Oromoon amanu Oromoo irratti amantaa hin qabu bulchiinsa dhugaa jechuun yoo warri biyyi biraa isa bulchani malee Oromoo keessaa ba'ee yoo isa bulche bulchiinsa dhugaatti hin fakkaatu amanee hin fudhatu konfiidensii hin qabu irratti maaliif konfiidensii hin qabu Oromoo bulche jedhee waan hin amanneef gabrummaa sanatti hin baane nu keessaa kanaaf wal amanuu dadhabaa jira kanaaf walirratti amantaa gatuu dadhabaa jira kanaaf of harkatti dhiisneetu akkuma kaleessaa inni kaan waan adda addaatiin ituu nu gowwoomsu isaa gowwoomfamnee meeshaa ta'aa jira hunda miti kun kanatu xaxaa nuti ta'ee gamaaf gamana akka nuti wal harkisnu gamaaf gamana maraa martoo kana keessaa akka nuti hin baane nu taasisaa jira malee har'as wanti dudubbatamu hundi soba miti rakkoon hin jira garuu karaan qabanne nutti dukkanaa'uuf deemaa jira moo nuu ifaa jira arguu dadhabne kan nutti dukkanaa'an jiru nutti dukkanaa'uuf deemaa jiru amma ni hubadhutti nuu bari'aa jira bariin kun akka ni dafee nuu bari'u godhuutu kan keenya malee lafti nutti dhihaan jiru nuu bari'aa jira isuma nuu bari'aa jiru kan inni kaan immoo lakki dhihaa jira jedhee kan fudhatus baay'ee kan jiru kana waan ta'eefidha walirratti amantaa waan hin qabneef malee diina waan walii taaneef rakkoon addaa waan nu keessa jiraatee miti hiddis gabrummaa sun nu keessa waan hin buqqaaneef har'as wal shakkiidhaan guutamne wal amanuu dadhabne gamaaf gamana ilaallee wal rakkisaa jira rakkoon keenya kana yeroon ce'umsaa waan baay'ee waan wal xaxaa ta'an obsa guddaa barbaadan obsa nama fixachiisan nama dhamaasan nama rakkisan wal xaxaa baay'ee qaba amaluma isaati kun humna baay'eetu wal falma wal morkata wal dhaansoo wal qaba inni jireenya miidhagaa bare kalees har'a gara keenyatti dhufuun barbaadu haga bu'oolee buluun barbaadu inni kaleessa guyyaan tokko guyyaan lama isaaf miliyoonota hortu bare hiyyummaa kana hiyyeessa kanarraa nurraa qoodachuun barbaadu har'a hin du'a malee halkanii guyyaa wal dhaansoo keessa jira harka kennuu dhiisuu dhabuudhaan harkan kennadhu jedhu jechuudhaan waan qabu humna qabuun waraanaa jira inni hiyyummaa kana keessa jiraatu yoo xinnaate biyya kanarratti haqee haa dhufu jedhu immoo wal'aansoo biraa keessa jira yoo kun adda ba'ee qalbiidhaan hoogganamuu baate rakkina guddaadha kan dhufu rakkina guddaatu dhalata keessumaa immoo an
ኦሮሞን yeroo itti hubannaa cimaa fi tasgabbii olaanaadhaan cehumsa kana ceesisu isaaf yoo jiraate yeroo kana jedhee ilaalu yoo itti gargaarame carraan amma argame kun carraa guddaan Oromoodhaaf carraa guddaan yoo wal dhaggeeffate tasgabbiidhaan walii abboomamee wal dhaggeeffate garaagaraa isaa ta'u garaagarummaa isaa walitti dhiphisee tokko ta'ee gamtoomee yoo hojjete hiree biyya kana keessatti argatee hin beekne bara baraaf argata yoo ta'uu baate hin caba deebi'ee carraan kun hal nu arga jira ceesisuunis duubatti deebisuunis numa gidduutti barbilisoomne jennee amma qoodiinsa meeqa jira nu gidduu ammayyuu inni taa'ee nu laalu kun akka inni itti nu laalaa jiru ija babaasee namni hin laalu nuti wallaalaa jirra malee nuti wallaala wal tuffanna hangafni too jiru quxusuun maaliif akka jettan kan isa ilaalla nuti malee isa kaan hin laallu isa qarriffaa karatee buqqisuudhaaf deemu hin laalu yoo isa laaluu baan gaafa nu ciniinee birraan deebi'u lafee keenya waliin nu daaka hin danda'u jarri kun immoo nu diiguu warra danda'ani nutti fakkaata malee gaafa sirbinu gaafa walitti dhufnee haasofnu nutti fakkaata malee diiguu cabsuu warra muuxannoo qabani warra qabeenyaaf beekumsi cimaa akkasii qabani har'allee jabana bilisummaa arganne jennutti akkatti godhanii akka isaan irratti hojjetaa jiran argaa jirtu miti yoo xinnaatee Dr. Abiy gaarummaa Oromoodhaaf guddina Oromoodhaaf gatii kaffale hundi keenya yoo xinnaatee Oromoo hidhame hidhaarraa cancalarraa yoo xinnaatee ijoollee dhuma kaleessa warri biraa qabanii sansalatatti gashanii hidhan nuti mana hidhaadhaa baasneetu maallaqaan bitame gaafa wata bajjii 16 Abiyyiin ajjeesuudhaaf boombii fudhatee kan ba'e nama biraa miti Oromoodha Oromoo nuti dhiifamaan baafne hidhaa irraa hiikne keenyatu deebisee unumaan nu ajjeesuudhaaf har amma kun gowwummaadhamoo hiyyummaadhamoo rakkinamoo diinummaadhamoo masaalummaadhamoo namaan galu garuu akkamitti sammuu keenya akkatti naannessanii walii keenya walitti nu deebisan walii keenyaan deebisanii harka keenya dhahan itti beeku warri kun warra sammuu akkasii qabu beekumsa akkasii qabu karaa ati yaanne nuti hin beekne warra nutti naannessanii guyyaa halkan nuti taasisu warra danda'anidha kanaaf barbaadne tokkummaa kana nuuf eenyu olitti maddi bilisummaa keenya qawwee miti maddi bilisummaa keenya maaliyyuu miti wabii bilisummaa keenya tokkummaa cimaa qabaatu qabsoon bilisummaadhaaf taasifamu yoo hamma dhumaatti qalbiidhaan fichisiisuu fi ceesisuu baatan diigamuus firee dhufuu danda'a carraan diigamuu bal'aa bilisummaan nageenya keessa jira bilisummaan olaantummaa seeraa keessa jira bilisummaan wal dhagahuu keessa jira wal dhaggeeffachuu walii abboomamuu tokko ta'anii waliin hojjechuu keessa jira waa biraa keessa jiru kanaaf hin hojjennu hojii keenya sakaan immoo tasgabbiidhaaf karaa amma qabannee ummanni keenya nu deeggare mariidhaan haasaadhaan teenyeen hiikkanna jenneeti kan abdan kanaaf wal gargaarree waliin haa hojjennu jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a.